ሚያዝያ 16 ቀን 2000 ዓመተ ምህረት እንደ ባህር ንፋስና ማዕበል ሀሳቤ የሚወዘውዘኝ እንደ ቁልቁለት ወንዝ ትዝታይ ይዞኝ የሚጠፋ እንደ ልጅ ድርስ ምልስ እያለች የማትጠይቀኝ እንደ አባት በአገር በወገን በሕዝብ ያልዳርኩ ወግ ማዕረጌን ያላየው የጠገበ መንግስት አሳዶ የፀጉሩን መመላት የጉንጭን ጢም ማውጣት በፎቶ ብቻ ማየው ወንድም አባት እናት ዘመድ አዝማድ እንደሌለው ብቻዬን በፈረንጅ አገር አንገት ደፍተው የምትዞሩ ብቸኛ ስደተኛ ከርታታ ልጄ ዋቁ አበገዳ ለጤናዬ እንደምን አለህልኝ እኔ እና እናቴ አታቱ መቼም ኑሮ ቃሉ መቃብር ይሞቃል እግዜር አትሞቱ ብሎ ጉድ እያየን ቁጭ ብለናል። ልጄ ዋቁ ለመሆኑ ጤና እንዴት ነው? አንተ ላከው ደብዳቤ በቀደም ደርሶ ለእናቴ 2-3 ጊዜ አነበብኩላት። አብሮ የመጣውንም ፎቶን አየንና አለቀስን። ጸጉሩ ገባ ገባ አለ፣ ጉንጭን ጢም ወረራ። ለመሆኑ ክረምቱ አሁን አለፈ ወይ? አንተና የአንተ መኪና ነጭ ጭቃ ውስጥ ቆማችሁ የተነሳችሁትን ለአንጌሳ ፎቶ ባሳየው ነጭ ጭቃ አይደለም በረዶ ነው አለኝ። እሱ አሜሪካ ሄዶ ስለመጣ ስለዚህ ነገር ያውቃል፣ ማንበብ መጻፍ አይችልም እንጂ። እኔ ነጭ ጭቃ ልጄን ዋጠ ብዬ ሳወራ በረዶ ተከምሮ እንደ ጭቃ ይሆናል ብሎ አንጌሳ ሲነግረኝ ገረመኝ። ልጄ ዋቆ እውነት አሜሪካን ራብ ገባ እንዴ? እዛም እንደ ቦረና ከብት በረሃብ በድርቅ ያልቃል እንዴ? እስኪ ልጅ እውነቱን ጻፍ፣ እኛም እናውቃለን። ህዝብ ተራብን አለቅን ብሎ ሲጮህ መለስ ዜናዊ ራብ እዚህ ብቻ አይደለም አሜሪካ፣ ቻይና፣ ማስኮብ ሁሉ እህል የለም ተርቧል ብሎ በሬዲዮ ይነግረናል። ልጄ እዛም ራብ ከገባ እዚህ ናና አብረን እንለቅ። በራብ ከመሞት በጦርነት መሞት ይሻላል። ሰውዬ የሚለው እውነት ከሆነ አሁን ኢትዮጵያ እንደ ድሮ እንዳይመስል ልጄ። ጤፍ 800 ብር ኩንታል፣ ጨው ኪሎ 12 ብር፣ ዶሮ 60 ብር፣ እንቁላል ብር 52 ብር። ከቦረና ጠልጠሌ 5 ብር የነበረ ትራንስፖርት 50 ብር ገባ። እና እድሜ ለአንተ ምን እንሆናለን? ነፍሳችን አለ። ግን እኛ ሰፈር ያሉ እንተ የምታውቃቸው ሰዎች እነ ዋቃዮ፣ እነ ተርፋሳ፣ እነ ቲኔ የልጆች እናት፣ እነ ሶሮቶ፣ እነ ደነቃ የአቶ ሌንጭሳስ ቤተሰቦች ሁሉ ራብ ጨረሰ። እና የምንጠራው ጎረቤት እንኳን የለም። በዚህ ላይ ደግሞ የጠገበ መንግስት ፖሊስ እና ወታደር ራብ የገደለውን የደከመ የቦረና ህዝብ ኦነግ ናቶ ተቃዋሚን እያለ ይደበድባል፣ ተኩሶ ይገላል። የራብተኛ ባለፈው ሰሞን ከምርጫ በፊት ቆይ ስለምርጫው ልንገርህ እንጂ የአሁኑ ጊዜ ምርጫ ደግሞ ከኃይለ ሥላሴን ፓርላማ ከደርግም ምክር ቤት ምርጫ የተለየ የሚገርም ነው። የሚመርጠውና የሚመረጠው ህዝብ ቁጥሩ እኩል ነው። ቦረና ብቻውን 1000 ሰው 1000 አለቃ 1000 ጌታ መርጧል። ጠልጠሌ 1000። የቱ መሪ የቱ ተማሪ እንደሚሆን እነሱ ናቸው ማቁት። አንድ አስተማሪ ምርጫውን ተውት ይቅር፣ ይህን ሁሉ ወረቀትና ቀለም ይህን ሁሉ አስመራጭ እና ተመራጭ ከምትቀጥሩበት አንዳንድ ጣሳ ስንዴ ለቦረና ብትሰጡ ይሻላል ብሎ ስብሰባ ላይ ቢናገር ጭኖ አዲስ አበባ ወስደውት ድምፁ የለም። ታዲያ ከምርጫ በፊት ኢህአዴግን ምረጡ፣ ስንዴ 1 ኩንታል ለቤተሰብ እንሰጣለን ብሎ ህዝብ ሁሉ ስንዴ ያገኛሉ ብሎ ሄዶ
የተወጣውን ካርድ ኮረጆ ውስጥ ጥሎ መጣ። እነሱ ምርጫ ያሉት ማን ከማን እንደሚመርጥ እኔ አላውቅም። በኋላ ምርጫ ሳልቅ ስንዴውን የኦነግ ታጣቂ አገረ ማርያም ላይ ዘረፋ። ስለዚህ ለእናንተ ስንዴ የለም፣ ሄዳችሁ ኦነግን ተዋጉ፣ እናንተ ናችሁ የምትደብቋቸው የምትረዷቸው ብሎ እኛን አባገዳ የሰፈሩን አባገዳ አሰሩ። 10 የሀገር ሽማግሌዎችን አዋሳ ጭኖ ወስዶ እስካሁን አልተመለሰም። ልጄ ዋቆ አንዳንድ ጊዜ ሳስበው ጣላለሁ በእኛን የሚገዛ ይላሉ። እንዴት መንግስት የራሱን ህዝብ እንደ ጠላት ይቀጣል? ይጨፍራል። Agak nagaan sini batau sababiin ani sagalee kana dhaggeeffadhuuf isinii gala jedhee yaada. Bara kana keessa wanta ta'aa jiru waggaa 4-5 dura yeroo namoonni waan fuulduratti dhufu yeroo isaan waan keessa jiran irra dhaabbatanii dubbatanii eessarraan jalqabe jedhee tan taa'ee akka yaadu na godha jechaadha. Abbaan Waaqoo Oromiyaarraa ilma isaa Ameerikaa jiru Waaqoodhaaf xalayaa afaan Amaariffaatiin gaafa barreessu taree namoota tokko tokko afaanichi dhibuu mala. Haa ta'u malee garuu sababiin abbaan Waaqoo ilma isaa Waaqoodhaaf xalayaa kana afaan danda'uun erguu dhiisee afaan Habashaatiin barreessee fi hiikaa guddaa qaba jechuudha. Kana jechuun maal inni dhibeen kun ka dhufe inni guddaan gabrummaa warri afaan Habashaa dubbatan saba Oromoo irratti fidanii sabni Oromoo immoo sana jalaa ba'uudhaaf tokkummaadhaan wal ijaaruu qaba. Kanaaf kaleessas sabni keenya ni beela'a, waraanaan ni hidhama, ni ajjeefama, biyya isaarraan ni buqqa'a, qe'ee qabeenyaa isaarraan ni ari'ama, lafa isaarraa fudhatama. Har'as sabi keenya caalmaattiyyuu baay'inni keenya dabalaa deema. Gabrummaan keenya saffuma kana dabalaa deema jecha maal Oromootu dhuguma tokkummaan jedhamu isa keessatti hundee godhatee buluu dadhabeetu moo keessattuu warri biyyi kun siyaasaan geggeessuun durfamuu qabdi jedhanii daandii wal dhiiban warri abbaa taayitaa ta'uu fedhan geggeessitoonni qabsoo alaas keessaas yeroo sabni keenya dheebuudhaan waxalamu bishaan konyee tokko kennuufiif waan isaan irraa barbaachisu tarii beekuu laata. Yeroo sabni keenya beelaan waxalamu nyaata barruu tokko kennuufiif waan isaan irraa eegamu keessa gadi walii hubatanii beeku. Yeroo sabni keenya diinaan aanamu, dhiitamu, ajjeefamu, reebamu, biyyarraa buqqa'u sanarraa dhaabuudhaaf falli akkaataa itti barbaadamu gadi ta'anii waliin mari'achuu beeku. Ergi mari'atanii immoo fala sana gadi fiduu danda'aniiru. Maaliif sabni Oromoo barootaan gabrummaa himachaa, hiitamaa, ari'amaa, ajjeefamaa, qalamaa, biyyarraa baqataa jiraata? Sababiin isaa maali? Kan akka ofii kootiitti xiinxaluuf miti yookaan immoo taa'ee yaada hiikuudhaaf miti jecha. Falli isaa tokkoof tokko qofaadha. Aarsaa kaffaluu,
aarsaa kaffalu yeroo jedhamu namni tokko lameedhaan ka'ee aarsaa kaffala jechuu kun uummanni wal faana buqqa'ee ba'u qaba. Tokko quufee bulee tokko beela'aa tokko bashannanaa tokko immoo daandii irratti gubatee jireenya gadadoo jiraachuu hin qabu. Warri ol baatanis gadi bu'a, warri gadi buutanis ol ba'a. Gidduutti gita tokkorra wal qabnee harka wal qabannee wal faana ka'uutu nurra jira. Waanan sammuu keessatti yeroo hundumaa taa'ee yaadu bara 2004 waan kanarra ga'e yommuu ilaalu, waanan immoo saba koof dalage yeroo ilaalu, barattoota har'aan kana dhiigi isaanii lala'u, harmee har'a ilma ishee dhabdee intala ishee dhabdee mana ishee keessa teessee manni ishee gaddaan guute, agabuu ishee harma gogaa mucaa ishee luuksiftee kan guddifte haati Oromoo har'a boo'aa jirti. Harmeen Oromoo har'a boo'aa jirti. Abbaan Oromoo har'a boo'aa jira. Kan gindiif qambarree wal irratti baatee ilmi koo bor achi naa ga'a. Bakka sanatti ilmi koo guddatee na guddisa. Jijjiiramee na jijjiira jedhee gammoojjiif baddaa keessa jooruudhaan qonnaan bulaan Oromoo bineensa wajjin wal'aansoo wal qabaa, diina wajjin wal'aansoo wal qabaa, ilma isaa guddifatee sadarkaa barnootaatiin yommuu ga'aatu har'a immoo yeroo ilma isaa kana dhabu abbaan Oromoo imimmaan isaa bu'ee boo'aa jira. Bara 2004 maatiin koo, sabni koo, uummanni koo akka inni itti imimmaan buusee naa bu'ee nan boo'icha isaa qofa otoo hin ta'in dhiphina isaan dhiphatantu laphee kona yaadu. Bakka socho'uu dadhabee ciisutti namni meeqaatamu kan du'i itti murtaa'ee du'a ta'anii eeggatan kan akka aaddee giiftii jedhee waan waamillee kan ittiin xiqqaan aslii Oromoo faa, Ideeyaa Uddeessaa faa, Aayishaa faa, mana hidhaa keessatti dubartiin harmeen Oromoo, gootonni Oromoo, dhiironni hedduun maqaa isaanii waamee fixuu kan hin dandeenye, gootonni hedduun kan maqaa isaanii waamee fixuu hin dandeenye, ofiif du'itti murtaa'ee kan ta'an, du'a isaanii sabboor hin ajjeefamu jedhamanii yaadaman, otoo sabbooraan nan du'a jedhanii hin yaadda'in, anasa qaamni laamshee lafaa ka'uu dadhabee garaan bakka meeqaan na urame bishaan galliqimsuu dadhabee nyaati karaa garaarraa kan naaf kennamaa ture jecha dhangala'aan na bira ta'anii narratti imimmaan isaanii dhangalaasaa turan. Imimmaan isaanii sanaaf waaqayyotu har'a akkan ol ka'ee taa'u akkan ka'ee dubbadhu na godhe jecha. Kanarra asan jira. Dhiibbaa meeqa jalan darbee dhufe. Saanduqa reeffaa keessaa na baasan. Sa'aatii 8 ol saanduqa reeffaa keessa akkan taa'e natti himameera. Kanaafani xalayaa sana gaafan biyya keenya keessa jiru nama dhuunfaarraa fuudhee gara marsaa intarneetaa irratti ol fide. Har'a garuu kunoo natti dubbataa jira, natti haasa'aa jira. Kaleessa waanan keessa darbe qofa taa'ee yaadaa jiraachuu qofa osoo hin ta'in har'as seenaan kaleessaa irra deebi'amaa jira. Kaleessa an akka dhuunfaa waanan ta'e qofa
namatti himachuu sodaachuudhaan taa'aa ture. Dubbachuun barbaadu. Yoon dubbadhe yoo yaadan keessi koo hin danda'u waan ta'eef jechaadha. Sanumarra immoo darbee namoonni gara dhabeeyyiin meeqaatamu kan isaan namarratti haasa'an madaanittiyyuu akka inni bal'atu namoo madaan qaama koorraa akka inni hin gogne godha. Akkasuma har'a kan du'aa jiran armeen Oromoo har'a kan bu'aa jirtu intalli Oromoo har'a karaa irratti facaatee kan hafaa jiru. Dargaggeessi Oromoo har'a kan akka baalaatti harcaa jiru. Oromiyaan hin cittu. 2002 kan goone san 2004 kan goone san garuu nu duuba maaltu ture? Maaltu nu wajjin ture? Eenyutu nu wajjin ture? Nuti nama meeqa turre? Maa wal dhossin? Maa wal sooma? Har'oo ilmaan Oromoo biyya keessatti dhumaa jiran. Warra har'a biyya ambaa keessatti oofisa waajjiraalee garaagaraa banattanii keessa teessan. Waajjira ABO, waajjira ODF, waajjira waldaa hawaasaa, waltajjii Oromoo, mana amantii Oromoo, masgiida Oromoo. Eessa jirtu sin? Maaltu isinitti dhaga'amaa jira? Akkamitti callistu? Hiriira nagaa ba'uu miti. Dhibeen Oromoo biyya keessaa kan fayyuu danda'u hiriira nagaati miti. Ba'anii mootummaa biyya jala jiranitti himuu miti. Hundee gadi fagoo ta'e ijaaruu danda'uu qabu. Miidiyaan Oromoo maalin hojiin keessan? Oduu biyya keessatti wanta biyya keessatti ta'e oduu uummata isa biyya alaatti himuudha. Oduu waan biyya alaa keessatti ta'e uummata isa biyya keessa jirutti himuudha. Hojiin keessan sanaaf dhaabbattanii miidiyaan Oromoo sanaaf dhaabbate oduu dabarsuu qofaa fi kan dhaabbate. Akka kootti oduu odeessuuf miti miidiyaan Oromoo kan dhaabbachuun irra ture. Fala barbaaduuf ta'utu irra ture. Namoota fala barbaadan, namoota galmi dubbii, ijoon dubbii kan bilisummaa Oromiyaa fiduu dandeessu, kan mirga abbaa biyyummaa Oromoo bakkatti deebisuu dandeessu. Sammuu qaqqaalii ilmaan Oromoo keessa facaatee jirtu kana walitti fiduudhaan fala barbaaduu danda'uu qaba ture. Ammas yeroon hin dabarre isinis ijoolleedha reefu dhalattu. Gurmuun tokko dhaabbachuutu irra jira. Miidiyaa jalatti gurmuun tokko dhaabbachuu qaba. Gurmuun fala barbaadu. Gurmuun rakkoolee uumamaniif fala qotuu dandeessu dhaabbachuu qabdi. Ani nama tokko gurmuu sana keessa hambaa waan hin ta'eef du'arraa nafe waan hin ta'eef akkamitti maaltu nu feessa? Yoo maal goone du'i sun dhaabbata? Yoo maal goone hidhamuun hafa? Yoo maal goone baqachuun biyya alaatti yaa'uun hafa? Yoo maal goone waldaan biyya keenya keessatti babal'atee ijaaramuu danda'a? Yoo maal goone hawaasummaan kan babal'achuu danda'u? Yoo maal gooneedha waraanni keenya humna godhatee kan cabsee lafa isaa qabachuu danda'u? Tokkoon tokkoo keenya sammuu keenya keessatti yaadutu nurra jira. Fala isaa gadi fiduu qabu. Mana keenya keessa teenyee bookkisuu miti kompiitara duuba ribnee teenyee bookkisaa oolu. Dargaggeessi Oromoo kompiitara irratti ol yaa'ee feesbuukiidhaan gurmuuf garee ijaarratee garee waa hojjetutu hin ta'in garee oduutti bobba'ee wal nyaachuutti garee bobba'ee wal balaaleffachuutti garee bobba'ee namni tokko waan tokko qabatamaan hojjechuuf gaafa isa keessaa biqilee ba'u masaara kutee kan gad deebisutti gareen isaa kan caalu. Kaan seenaa Oromoo barreessee gurguruutti gattaa'e. Kaan aadaa Oromoo waan Oromoo calaqqisiisu waan Oromummaa calaqqisiisu fakkeessee dhiyeessuudhaan gurguruutti gattaa'e. Har'a Oromummaan gabaarra jira. Qabsoo irra miti ka jiru. Yeroo gaafataman Oromummaa beeksisaan jira garuu gabaa Oromoo marsaa intarneetaa irratti baneef waa'ee Oromoo daldala alaabaa Oromoo
qabduu qulfii tolchuudha, mormbaattee tolchuudha, gurroo gurraa tolchuudha, qubee tolchuudha, sa'a harkaa tolchuudha, alaabaa faayyessee Oromiyaa faayyessee dhuunfaa mataa isaatii deentaa mataa isaatiitti gurguraa jira. Kun Oromummaa gurguruu. Oromummaa gurguruudhaan beeksisuun immoo har'a miti, hin geenye yeroon isaa. Waan Oromummaan qabdu yoo gurgurte, waan Oromummaan sirraa eeggattu dhibbeentaa walakkaa Oromummaadhaaf galchuutu sirra ture. Eenyu nama meeqan keessan kan kana gochaa jirtan? Meeshaa aadaa Oromoo, uffata aadaa Oromooti jettanii warri oomishtanii gurguraa jirtan nama meeqas? Meeqatu galii galcha? Baatiidhaan biyya keetiif buuzii meeqa buusaa jirta? Hojiin ati hojjettu hagam Oromummaa kee ibsaa jira? Maaliin Oromummaa guddisuu irratti bobba'e ilmi Oromoo har'a? Dubbachuudhaan, kitaaba barreessuudhaan, suuraa walitti guuruudhaan, waa shoobuudhaan lakkisanaan Oromummaan har'a waan inni ittiin guddachuu qabu cabsitee humna keetiin baatee loluu, dinagdeedhaan walitti kuustee ijaartee bakka tokko kaa'u, waan Oromummaa walitti fiduu danda'u hojjechuu. Akka namni Oromummaa jibbu gochaa jirra baay'een keenya. Daa'ima keenyatti afaan himaan jiru, aadaatti himaan jiru, afoola kaleessaatti himaan jiru. Qaaniidha maal jettaniitti himtu? Dhugaa qabdu. Kaan keessan immoo afaan Amaariffaa manatti akka isaan barsiisan odeeffannoon keessan bakkee jira. Maallaqa baasanii kan barsiisan ilmaan isaanii Oromoo ta'anii, ilmaan isaanii kan maallaqa baasanii afaan alagaa barsiisaniitu. Garuu afaan isaaniitiif yeroo hin qaban. Maal jedhanii itti muree hin qaana'u, qaanii keessa jiru. Sabni amma na bal'atu saba xiqqaadhaan gabrooma jedhee dubbachuun itti ulfaata. Maali dinagdeedhaan ijaaramuu danda'uun keenya eessaan jalqabuu nurra jira jennee maa waliin gaafan? Fakkeenyan isinii kaasuu barbaada. Kana dura dubbadheen ture, barreesseen tures. Ija inni qabu argee dubbiseera. Nan beeka barreeffaman barreessinan mi'a akka dubbise. Ilmaan Oromoo miliyoona 36 olitti lakkaa'ama jedhamee yaadamu keessaa nama 1,000 dabarre barreeffaman barreesse kan dubbise. Kanaafan har'a viidiyoo kana waraabuutti gadi ta'e. Tarii viidiyoon kun immoo laphee keessan keessa bu'aadha. Ija godhataa laata ittan dhufitti. Kanaafan xalayaa sanaan jalqabe. Kan garaa isin nyaatu sila xalayicha gaafa dhaggeeffattan wanti baay'een sammuu keessan keessa dhufuu danda'a eeyyaa. Har'a nuti waa gochuudhaaf wanti nurraa barbaadamu maal akka ta'e illee adda baasnee beekuu hin dandeenye. Maaltu qabsoo keenya waggaa 100 akka inni bakka tokkotti hin siqne kan godhe maal jettee illee wal gaafattee waan beektu natti hin fakkaatu. Baay'een kee dargaggeettii. Abbootiin waan baay'eetti dhiphattan, waan baay'eetti joortanii, yeroo keessa waan baay'eetti dabarsitanii, baratti yeroo gammaddan silaa gaddatti dabarsitanii, bosonatti dabarsitanii galata guddaa qabu. Afaan inni ittiin dubbadhu kan isintu dhidhiibina biraan ga'e waan ta'eef isin tuquun barbaadu. Garuu wanti nutti hagajjira bilisummaan argatu. Hagammaa gabrummaa keessa jira. Abbootii akaakolii keenya irra gabrummaa fuutanii ilmaan keessan har'a nutti immoo gabrummaa dabarsitan. Nutis immoo gabrummaa kana baannee daa'imman keenyatti dabarsuuf deemna jechuudha. Otoo kun hin ta'in maaf falan baafnu? Dargaggeessi irraa gattaa'e abbootii keenya irraa waan baranne ilaalle lafa isaan itti dadhaban itti guutuudhaan bilisummaa galmaan ga'utu nurra jira malee nuti dhaloota oduu ta'uu qabu. Bara kana keessa dhaloota oduu ta'uu, dhaloota hojii taanee darbuutu nurra jira.
maalirraa haa jalqabnu, hojiin keenya maalirraa haa jalqabnu. Fakkeenya fudhadhaa. Uummanni Oromoo biyya alaa keessa kan jiru miiliyoona 3. Uummata Oromoo miiliyoona 3tu biyya ambaa keessa jira. Walumaa galatti namni biyya alaa keessa jiru haa rakkatu haa dhiphatu. Amma utuu Oromiyaadhaaf buusii buuse tarii miiliyoonni 3 otuu waggaa tokko keessatti doolaara Ameerikaa 100 otuma ta'e 10 ji'atti yoo buuse 120 gaafa waggaa namni tokko yoo buuse, ilmaan Oromoo waggaa tokko keessatti miiliyoonni 3 meeqa buuse? Ni ta'a tilmaamaa laalaa. Anis karaa koo tilmaamee gaafan kana laalu baay'ee na ajaa'iba. Isin ofii keessaniif tilmaamtanii beektu, waan akkasii tilmaamtanii sammuu keessan keessatti tilmaamtaniitu. Dhibeen keenya inni guddaan garuudhaan dhaabi dhaabbatee wal caccabsee gargar fofolloqee kan inni deemuuf rakkinni isaa rakkina dinagdee mataa isaati. Kaan mindaa barbaada, kaan hojii isaa gadhiisee hojii qabsoo irratti bobba'uu danda'u jiraachuu qaba waan ta'eef hojii qabsoo sana keessa taa'ee uummaticharra dugdarra soqee waa keessaa nyaachuu barbaada. Qaama keessa jiru keessatti olaantummaa qabaachuu fedha, waa argachuudha. Olaantummaa sana gaafa dhabummoo wal dhaba. Hundumtuu geggeessaa ta'uu hin danda'u waan ta'eef geggeessaan nama muraasa ta'uu ture. Seeruma addunyaatu kana. Hundumtuu taayitaa gaafa barbaada, waa barbaada, waa dhabnaan immoo wal jeeqa, wal dhiiba, wal caccabsa. An kanan godhe an kanan taane hin jedhina. Qaama waa wal beennuuf, wajjin waan haasofnuuf, wal sobuu, wal jalaa ba'uu hin danda'e. Har'a garuu dubbiin sun jijjiiramu nama dhumaa jiru, ijoollee dhibee keessa jiru, maatii boo'aa jiru, uummata gadda taa'aa jiru. Nuti biyya alaa keessa teenye dhimma qabsoo odeessuun faayidaa nuun qabu. Waan qabsoon barbaadu hojjechuutu nu jira. Maalurraa fedhi qabsoon akka nama sadiitti nama miiliyoona 3 adda baafadhe Oromiyaa. Oromoon miiliyoonni 3. Miiliyoona 3 jechuun maal jechuudha? Waggaa tokkotti hagam buusa yoo 120 buuse doolaaratti. Ani baay'isee ni laafa. Yeroo waliin baay'isu wanti nuyi argannu kana. Isinitti argamuu dhiisuu mala. Kanaayyoon baay'ise waggaa tokko keessatti osoo waggaa ta'uu baate guyyuma tokkottu wanni nama dhibu yonnaa jiraate miiliyoona 360 buusa. Kun jechuun nuti namni miiliyoonni 3 kana yoo buuse miiliyoona 360 yoo buune waggaa 5 keessatti maal buusuu dandeenya? Waggaa 5 keessatti waan nuyi buusuu dandeenyu ilaala. Waggaa 5 keessatti waan nuyi buusuu dandeenyu ilaala. Sabni koo itti yaada. Gabrummaan irra jiruuf fallisaa dinagdee malee eessattuu socho'uu hin dandeenye.
kanaafan xalayaa sila abbaan waaqoof barreesse isin dhaggeeffachisuu barbaada. Ollaan beelaan dhumeera, kaan mana hidhaa deemeera, nama buna waamnu hollaa buna waamne wajjin dhumnuyyuu hin qabnu jedhe ilma isaatti xalayaa barreesse. Kana jechuun waaqoon waa qaba jecha, sababiinsaa biyya alaa jira waan ta'eef. Meeqan keenya guyyaatti amma nyaannu lakkoofnee kan beeknu, tilmaamnee kan beeknu, laakanni keenya meeqa akka ta'e, irbaanni keenya meeqa akka ta'e, nama meeqa taana kan tilmaamnee beeknu biyya alaa keessatti. Kanaaf waggaatti utuu hin ta'in iyyuu 120 yoo walitti qabne akkuma nama tokkooti galii dinagdee qofa, dinagdee kan gabrummaadhaan baasuu danda'u qofa yoo walitti qabne, wanni asirratti argitan kun yeroo tokkotti namni miliyoona 3 doolaara biliyoona 1.8 biliyoona 1 fi miliyoona 800 wadha miliyoona 800 nuti biliyoona 1 fi miliyoona 8 yeroon taa'ee ilaalu, isinis yeroo teessan ilaaltan miliyoona 800 jechuma ka'a. Har'a nuti miliyoona 1 maal hojjechuu dandeenya? Otuu gara birrii Itoophiyaa sanatti deebine biyya keessatti, Oromiyaa keessatti wanti hojjetamu akkam ta'a jettanii yaaddu? Inni kun yoo isinitti argame biliyoona 39 fi miliyoona 600 biliyoona 39 fi birrii Itoophiyaatti biliyoona 39 fi miliyoona 600 ta'a jechuudha. Mee taa'aa tilmaamaa laala. Nuti waggaa 5 kana keessatti waldaan hawaasaa tokko qophii garaagaraa qopheessuuf, aartistii tokko waamuuf, guyyaa bashannanaa tokko qopheessuuf, guyyaa cidhaa tokko qopheessuuf, guyyaa gadda nama tokko galma kireeffachuuf, keessattuu ni akka OMN fa'aa fudhadha. Qophii OMN qophaa'u irratti waldaan hawaasaa Oromoo biyya ambaa keessa jiru otoo sirnaan wanti walitti dhufe bakka qabatee bakka argamu kaa'ameera ta'e, waan argamu irratti gadhiifameera ta'e. Har'a ilmi Oromoo, intalli Oromoo tokko biyya keessatti akka kanatti ajjeefamti, hinduuti, alagaan nutti fakkaata. Nuyi jirra warra jedhan dhaabni biyya ambaa keessa jiru mataa gadi qabatee achumaan hafuurri isaa badaa yeroo rakkoon akkasii ka'u. Sababiin isaa hanqina bulchiinsa darbee immoo hanqina dinagdee keenya, hanqina bulchiinsaa kan dhale dinagdee. Ilmi Oromoo tokko jiruu isaa gadhiisee, jireenya isaa gadhiisee biyya ambaa keessatti sa'a 24 guutuu yeroo itti hojii qabsoo hojjetu hin qabu. Biyya ambaa keessa jira waan ta'eef nyaatee buluu qaba, uffachuu qaba, konkolaataa oofuu qaba. Biyya sana keessa, biyya taa'u keessatti gibira kaffaluu qaba.
gatii bilbilaa kaffaluu qaba, gatii intarneetaa kaffaluu qaba. Eenyu namni dhuguma full time yookaan yeroo guutuu sa'a 8 hojii qabsoo hojjechuu danda'a. Inni kun narkaa xiqqoon yoo ba'e hunduma keenya harkaa xiqqoon yoo ba'e wanni an isinitti himu kun birriin Itiyoophiyaa biiliyoonii 39 fi miiliyoonii 600 kan waldaan hawaasaa Oromoo biyya ambaa keessa jiru yoo walitti qabe waggaa 5 keessatti walitti qabee kaa'udha. Qabsoo kana kan sochoosuu danda'u namoota qaqqaalii biyyuma alaa kanatti hojii gurguddaa kan hojjetan profeesaroota, dookteroota, mindaa mootummaan biyyaa keessa jiranii isaanii ittiin qacareen qacarsiisee ilmi Oromoo asirratti hojjechiisuu danda'a. Anii fi isin jecha qacarree mindaa isaanii guyyaa. Qacaruu jechuun waan tokko agabuu namni waa hojjechuu hin danda'u. Namni sibiila miti. Qabeenyuma isaa qabu dhuunfaa isaatii qisaasee hojii biyyaa hojjechuudhaaf itti cima. Yoo hiyyoomii rakkina keessatti kufa waan ta'eef, hirmannaan argatu waan ta'eef, nama meeqa beekna, nama meeqa dhabne. Hojiin hojjechaa ture nan beeka. Hanga 2004tti bakkan ture nan beeka. Hojii koorraa gaafan darbatamee ba'u, yakkamee gaafan biyyaa gadi ba'u, lafan seenu lafan itti dhufeetu jira. Kanan mataa jala kaa'u lafan itti dhabee jira. Dirqamarraan qabdu uummatarraa humnaan na gargaarii jechuu hin dandeessu. Hinduu ta'a gabuu kee. Dhaabni nu jennu walitti fufiinsaan si gargaaruuf itti cimu. Sababiinsaa waan ga'ana nama jedhu kun harka isaa keessa waan hin jirre. Innis sichi kadhata namarraa. Waldaan hawaasaa guyyaa ayyaana, guyyaa goototaa, guyyaa maaliif jedhee gaafa walitti qabamu kan inni akka kennaatti gargaarsaatti waan qaburraa itti darbatu hin jiraatu. Istiraateejiin nuti qabnu akka kanatti ture jecha. Ammarra garuu jijjiiramuutu irra jira. Keessi keenya jijjiirraa tokko uumuu qabu. Walirratti hojjechuu miti. Waliin hojjechuu baruu qabu. Jaarsa tokkotu yeroo dubbatu waan aani. Wal harkaa hin qabnu, of harkaa waan qabnu jedhu. Kana jechuun nu umtiyyuu wal hin qabnu jecha. Qofaa fiinti, qofaa deemu. Of harkaa immoo waan qabnu jechuun harka keenya keessa dinagdee ga'aan hin jiru jecha. Bakka barbaannetti darbannee waa waraanuuf nu dhiba. Uummanni keenya xiinxala naasaa jiratti. Faalan himaa jira. Faalan dubbachuu jira. Anarra lubbuun nan jiraafan dubbadha. Borgarwan hin jiru. Waan an dubbadhe kun immoo isa sammuu qabuuf ilma Oromootiif afoolaan dhalootaa dhalootatti ni darba jedhee nama. Kun dhiiga isinitti haa ta'u, adaraa isinitti haa ta'u, qalagee isinitti akka isin dabarsan hin barbaadu. Wal ijaarru malee abbaa biyyaa ta'uu hin dandeenyu. Fakkeenya guddaan isinii kaasuu barbaada. Magaalaa Torontoo keessatti nama Eertiraa tokko wajjin nyaatee nama afaan Oromoo dubbatu. Tooftaan inni guddaan isinitti Itoophiyaa irraa cabdan maal jedheen gaafadha. Inni guddaan tooftaan isaa biyya Jarmanii fi Kanaadaadhaan aan jedhe. Maal sababiin isaa jedhee gaafan gaafadhu. Ilmi Oromoo hundumaaf dhaamsa kana
akkan dabarsuuf na dirqeen battaluma sana dhaamsa kana bakka hundatti dabarsaa ture. Waldaa hawaasaan nagatti namni miniiru garuu namni qalbeeffate hin jiru. Ammaa miti waggaa 4 dura. Waggaa 4 har'aa wanta namni kunutu bakka qabate ta'e har'a Oromiyaan eessaa keessa geesse. Odeeffannoo tuffanna qaba rakkinni keenya. Namichi Eertiraa kan naan jedhe bu'uurri keenya inni guddaan Jarmaniif Kanaadaadha. Jarmaniif Kanaadaadha gaafa inni jedhu akkasumatti naati. Maal akkamitti isin gargaaranii jennaan lakkii mootummaa biyya sanaa nu gargaare tun ta'in uummanni keenya baqattummaadhaan biyya sana keessa jiraatu ji'atti $36 kaffalaa. Dhalataan biyya fedhetti yoo haallatu dhaloota Eertiraa taanaan Eertiraarraa kan dhalate hundumtuu eenyummaa isaa biyyummaa isaa eeggachuudhaaf jecha dirqama buusii biyyaa buusuu qaba. $36 buusaa. Walumaa galatti nama 300,000 akka miseensaatti dhaabbataadhaan $36 buusaa. Kan buusan immoo waggaa 22. Anuun umaan jedhe sababiin isaa mataa koo keessa waan jiru waan an beekuuf waan namni waan nu rakkisee waan an beekuuf hin dubbadhu. Jabina jaraa argee irraa baradheeti sabni koomoo na dhagaa jedheeti waldaa hawaasaa hedduu deemeeti waan kana dubbadhe. Garuu namni narraa fudhatee jiru. Har'as dubbachaan sababiin isaa furtuun keenya sana qofa. Waldaan hawaasaa kamillee kana quba qabaachuu qabdi. Waldaan hawaasaa Oromoo biyya kam keessa jiraatu walitti dhuftee waa walitti buufattee kuufattee wal qabattu malee socho'uu hin dandeessu. Daa'imman kee garaagarummaa sirraa baratti. Daa'imman kee wal jibbiinsa sirraa baratti. Wal tuffii sirraa baratti. Amantiitti hin hirkatin. Amantiin erga dhalattee kan fudhatte abbaan barbaade kan fedhe fidachuu kan danda'u. Dhimmi amantii gargar isin hin dhiibin. Dhimmi dhaabaa gargar isin hin dhiibin. Dhaabi kan abbaan fedhe dhaabuu danda'u. Kan boris dhaabbachuu danda'u. Kan inni dhaabbate immoo diigamuu danda'u. Amantiinis kan inni abbaan barbaade kan barbaade uumuu danda'u. Kan uumamee jirus kan jibbamuu danda'u. Kan jaallatamuus danda'u. Kan tuffatamuus danda'u. Kan kabajamuus danda'u. Inni tokko amantii isa tokko ni tuffata. Inni tokko amantii isa tokko ni kabaja. Inni tokko amantii isaa ni kabaja. Maa wal tuxxee maa amantii koo tuxxee wal tuquun qaba. Sababiin isaa akka fudhannaa keenya garaagara. Ilaalcha keenya garaagara. Inni kiristaanaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqaati. Inni musliimaa immoo Yesuus Kiristoos nama akka keetiiti jedha. Itti namanini nama akka keetiiti jedha. Inni kiristaanaa isa musliimaa kanatti haaruun qaba. Sababiin isaa wal danda'uutu nurra jira. Dhalli namaa akkatti yaada waan ta'eef. Inni kiristaanaa immoo isa musliimaatiin Nabiyyuu Muhammad namaa waaqa miti ilma waaqaa miti itti namananii jedha. Inni musliimaas isa kiristaanaatti haaruun qabu, wal loluun qabu, wal tuquun qabu. Kanaaf jedhee sababiin isaa akka inni itti yaadutu garaagara wal hubachuu qabu. Inni sun waanuma yaaduu qabaa jettee dhiibbaarran kaayi ba'aatti hin fe'in. Yoo hin dandeessa ta'e gara sanatti fidachuu yoo barbaadde barsiisi. Itti himi. Utuu si jibbu, utuu si lolu, utuu si arrabsu itti himi.
gaarummaan ofitti harkisuu danda'e. Qabsoon Oromoos akkasuma. Adda bilisummaa Oromoo keessaa ba'an jettee namachi ba'een jibbe. Adda bilisummaa Oromoo keessa jira jettee sagas mara hin faarsin. Hojii murteessaa. Inni achi ba'e sunis karoora adda bilisummaa Oromoo kan sirratu yoo ta'e sirrii kata yoo ta'e isa barsiise gaarummaa isaa hojjedhu bu'aa argisiise. Looli cabsi wal ijaare yeroo sana inni kaan gara kennu. Inni namtichi baate iyyuu waan gaarii dalagi saba irratti yakkan dalagi walii galtee waan biraa hojjettee waraana meeshaa gurgursiistee hiriirsitee kan waraanatti galchitu nama meeqa jirtu. Hojii gaarii miti. Otoo akkuma achi baataniin jabaattanii waraana sana ijaartanii lolatti bobbaatan ta'e waraana adda bilisummaa Oromoo inni hafeeyyuu isinitti dabalamee hojii hojjetu. Kana garaagarummaan feene. Inni kun hafuu qaba. Ammarraa dhaabbachuu matarra jira. Maaliifan suutaasa keessa kootu mada garaa kootu mada. Namoonni keenya immoo oduu tuffatu. Namoonni keenya immoo wanta namni isaanitti fidee kanatu jira kana godhaa jedhee jala kaa'eetti argisiisu irra tarkaanfatu kijiba fedhu. Caalaan isaanii kijiba deeggara. Harki caalaan isaanii nama biizinesii isaanii irratti hojjetatu barbaadu. Namni tokko kanan sii godha kasan sii godha ka'e kana ta'e kanatu kana fakkaata borumas bilisoomsa yoo dura ka'e baala cabsatanii duukaaf. Waan tokko achi jallatee lafanitti jallate irraa arginaan immoo abidda fudhatanii duukaa bu'u. Namni tokko immoo nama beekaan xiinxalaan siyaasaa tokko gaafa ol ka'u waan tokko gaafa ni dubbatu. Duukaa ka'anii harka kaasanii waliin awwaara kaasaa duukaa qajeela. Namoonni tokko bosaanuma keessaa ka'e namicha sanatti yoo waade hundumtuu laaqi borcee harka laaqiitiin namichatti dhoqqee facaasa. Baay'ee akkas ta'e argine waan ta'e. Sun dhaabbachuu ture. Tilmaamuu xiinxaluu qabna. Dhaabbannee kun nu baasaa jennee irratti walii galuu qabna. Bakka jirutti wal ijaaruu walitti dhufuutu nurra jira. Ijaarsa keenya walitti fidachuutu nurra jira. Mataa keessa wal abootuun qabna. Arraba lallaafaa kanaan wal hukuun nurra jira. Hinga'a warri du'aa jiran har'a warri dhiigi isaanii dhangala'aa jiru kan kaleessaayyuu dhiigiin koo har'atti dabalame. Bara 2016 maaliin simannaa jedhee 2015 qarqararra dubbadheen ture. Waan ittiin simannu garuu otoo yeroo sana tilmaamne hojiirra ooleera ta'eeti bara 2016 bara bilisummaa ture. Garuu waan nuyi tilmaamnes waan nuyi hojjenna jennee uummata keenya jala qubnee itti bu'aa turre hedduun qabsaa'otaa wajjin kan nuyi bu'aa turre bishaan dhuge waan ta'eef har'as dhiiga dhangala'aa jira. Rakkina keenyaaf immoo nama tokko tokkeetu hala ta'a. Wal qabannee hala ta'a. Sheermaan dagatina. Dinagdeen murteessitu. Dinagdeen jiraannaan qacarree hojjechiisuu qabna jechuudha. Isa fuul taayimii hojii isaa guyyaa guutuu biyya alaa keessatti kaampaanii garaagaraa keessatti hojjetatu kan Oromootti finnee qacaruu dandeenya jecha. Ni hojjeta ilmi Oromoo, ni hojjetti intalli Oromoo. Kumaatamaan gamna. Siyaasas hojjechuu kan danda'u, dinagdee hojjechuu kan danda'u. Daldala garaagaraa irratti kan bobba'uu danda'u kumaatama qaba. Dooktaroota hedduu qaba. Hospitaala Oromoo biyya Oromoon keessatti baay'ate keessatti banuudhaaf wanti nu cinqoon jiru. Biiliyeena walitti buusuu dandeenya waan ta'eef. Minnesotaa keessatti daandii Oromoo hojjetu tokko moggaasisuudhaaf afaan qofa maallaqni baafne jira. Dubbii haasaa miidhagsinee jaratti dhiyeessu dhugaa jirutti himu jala kaa'u. Sanarratti immoo dinagdee yoo qabaanne
daandii Oromoo biyya ambaa keessatti Oromoo Street jedhanii maqaan nuu kennan, Oromoo Hospitaal jedhanii bor nuu kennuuf deemu. Oromoo University jedhanii bor nuu kennuuf deemu. Biyya keenya keessattis akkas gochuu qabna jecha. Sana gochuuf immoo isaanirraa waan fuunu miti. Ofii keenyarraa waan dafqinee argan walitti qabuudhaan miiliyoonota biliyoonota lafa kaa'uudha jecha. Isa kana tokkummaa keenya kan ijaaruu danda'u. Wal jaalladhaa, dursa jaalala, of jaalladhu jalqaba. Oromummaa kee jaalladhu, ittiin booni jalqaba. Waa'ee kee himi jalqaba, dubbadhu ofirraa jalqaba. Sana booda ilma kee, intala kee, mana kee, maatii kee, hollaa kee ofitti qabi. Kunuunsi, miidheegsi. Rakkoo inni qabu dabartee alagaatti himin, nama kabiraatti hin odeessin. Gorfadhu sanyii kee, irraa bari, barsiisi. Sirreessi, gara kaayyoo kee fidi. Kiyyoo tokko yeroo diriirsitu kiyyoo sanatti waan barbaadde galchuudhaaf, nama barbaadde kiyyoo sana nama barbaaddetti fiduudhaaf kiyyichi kiyyoo gaariidha jettee barsiisuu sirra jira. Itti fidachuu qabda. Wajjin keessatti immoo qabamuu sirra jira. Nama tokkoon ka'ii bobba'ii jechuun barataa Oromoo biyya keessaatiin ka'ii bobba'ii caraanii daandii ta'ee dhagaa darbadhu jechuun du'atti oofu. Ka'iin kaanaas faanaan jiraa jechuu danda'uutu nurra jira jecha. Biyya alaa keessa taa'ee ka'i yoon jedhe waan ani ittiin kaasu jiraachuu dura akkaataan itti du'a sana jalaa ba'uu danda'u fala qopheessuutu narra jira. Mala maluutu narra jira. Utuu inni hin duunutu hin rukutamin, namni kabiraanis utuu hin miidhamin, manni kabiraanis utuu waan tokko hin ta'in tooftaan hedduu jira. Sun fala harka keenya keessa jira. Sun immoo hundeen keenya inni guddaan dandeettii nuti qabnu irratti hundaa'e dinagdee dugda duuba keenya jiru kan utubuu keenya beekuu danda'u qabna jecha. Sana otoo harkaan qabaatiin oduu odeessuudhaan, xalayaa miidhagaa barreessuudhaan, viidiyoo ijoollee keenyaa dhumaa jirtu walitti guuruudhaan irratti boonyee nama boonsisuu miti. Kan bilisummaan waasu hojiidha dura dhaabbachuu danda'u. Of kennuudha jalqaba. Diina dura akkasumatti harkuma duwwaa dhaqanii diriiranii dhaabbachuun sun qabsoo miti. Kan harka duwwaa dhaqiitiisaa meeshaa baatu dura hiriirii dhaabbadhu dhagaatti darbadhu jechuun nama sammuun isaa nagaa miti kan kana nama gorsu. Akkas jettanii nama hin kaasina. Hidhachiisuu danda'i, barsiisuu danda'i. Tooftaa lafa jalaatiin diina irratti akka tasan hojjechuu danda'an dura barsiisi. Dargaggeessi harka duwwaa bahee rukutamu kun meeshaa ga'aa otoo hidhate wanti diinni isa miidhuuf hin jiru. Diinniyyuu galagalee hin laatu. Dargaggeessi Oromoo har'a miiliyoona 10 olitti lakkaa'a. Miiliyoona 10 hidhachiisuutu hin ta'in 100,000 yoo hidhachiiste Oromiyaan 100,000 dargaggeessa hidhate humna barate yoo qabaatte eenyutu galagalee isheedha? Waan feete gochuuf mirgi ishee ga'aadha, eegamaadha. Sana gochuuf immoo inni biyya alaa keessa jiru qofti waan amma isiniin jedhe kana walitti qabuudhaan sirnaan hojii irratti bobbaasuudhaan bobba'uudhaan galma barbaachisaa ta'e sana ga'uuf yeroo ammana keessatti bira geenye bilisummaa bara baraan uummanni keenya hawwu sana dhandhamnee dhandhamsiisuu dandeenya jechuudha. 2004 amma sirraan deebi'a. 2004 sekeendii 37 hafte keessatti bilisummaan dhabamte. Sekeendii daqiiqaa numee sekeendii 37 harka kooratu. Sa'aatiin boggee jedhanii waaman harka kooratu ilaalaan ture.
sekendii 37 nu dhabsiise. Sekendii 10-13 jecha. Kun anaafis hidhata koo hidhata keessa qabsaa'ota gurguddoo itti gaafatamaa maa'eef seelii biyya keessa maqaa guddaa kana baa'u kan hojjechiisus isa kan fashaleessus isa jecha har'a sanuma jira. Wanti wallosin wanti waliin jennu kabiraan yoo jiraatu fuulaaf fuulatti waltajjii tokko irratti inni gaafa haasa'uu dandeenyu walitti himuu danda'a. Kan dargaggeessi ijoollummaadhaan kan hin cabeef kan har'a ijoolleen karaa irratti dhangala'aa jirtuuf kaayyoo tokko kaayyichis kaayyoo bilisummaa mirga biyyatti mirga sabatti sabni keenya sabni Oromoo sabni guddaan amma naga'u uummata amma kana baay'atu qabatee gabrummaa jala ta'a jechuun alagaatti wanti hin quba qabuuf hin jiru. Sababichuutti wanta hin quba qabuuf hin jiru. Rakkoonsaa anaafis rakkoonsaa nuyi rakkoonsaa dhuunfaadhaan tokko keessa ilaala. Sababiinsaa of ijaaruuf dinagdee dhaabbachuuf dinagdee irratti of hundeessuuf nama hojii irratti bobbaasuuf irratti bobba'uuf sammuu qophaa'ina. Nyaannee buluu barbaada, gurgurree buluu barbaada, quufuu barbaadna ofii keenya dhuunfaa keenya. Inni kun immoo har'arratti dhaloota har'aarraa dhaabbachuu ture jechuudha. Abbootiin gabrummaa nuuf kennanii akaakayyuun abbootiitti gabrummaa kenne abaabileen akaakayyuutti gabrummaa kenne har'a naannee nus dhalli keenya kana ishee nurraa eegaa jirtu gabrummaa fudhachuu jecha gabrummaa nurraa dhaaluun qabduu inni jedhu immoo an har'a akka ofii kootiitti akka abdiitti dhaloonni gabrummaa dhaaluun qabdu. Boo'ichi armee har'a irratti dhaabbachuu ture jiru yoo dhuguma nuti nama hojii ta'a. Sababiinsaa tooftaan ammaa waan hojjechuu danda'uuf tooftaan kun tooftaa hojjechuu danda'u tooftaa hojjechuu danda'u tooftaa humna qabu biyyootiin guddatan tooftaa isaan ittiin biyya isaanii nan waraana akkasan godha jechuu qofan sanaaf kan nama ga'uu danda'u immoo maal daandiin isaa kan jedhu irratti mari'achuu dirqama. Kanaaf fala malee oduu miti jechuudha. Oduu odeessuu otoo hin ta'in hojii hojjechuutu bara kana keessa nu baasa. Namni hojiin anaan hin ilaallatu jedhu walumaa galatti isa har'a waa'ee Oromiyaa irratti hojjetu miti jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu bakka jirtanii akka jirtanitti akka akkasinii galetti irratti hojjechuun barbaachisaadha. Kanaaf tokkoon keenya iyyuu mana keenya teenyee biyya keessa ni jirus biyya alaa ni jirus hundumtuu kana irratti hojjechuun dirqama koof dirqama keessanii. Akkas jecha karaa gama kootii nagaattiin isiniin jedha. Egaa kuni fala malee marii miti, gorsas miti, dubbiis miti. Fallisaa harka koof harka keessan keessa jira isa jedhudha jechaadha. Falli maalii? Harka koof harka keessan keessa jira. Kanaaf fala kana walumaan barbaaduu qabna.
malena mana gona rajina tuka kunke malega rukana jena itonda kujira mayana janane nama ambiyana vasinga kusajira silawa itonda kujira mayana janane nama ambiyana vasinga kusajira silawa ambiyana vasinga kusajira silawa itonda kujira mayana janane nama ambiyana vasinga kusajira silawa